السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu akkam fayyaadhaa baga jiraattan isiniin jedha. Kun shaashee tuubiidha. Walitti deebinee jirra. Har'aa waastaappii kennaa akkamitti akka namni nu jalaa xalafee nu dhageeffanne akkamitti gochuu dandeenya. Akka namni nu jalaa hidhuu yookaan nu jalaa xalafee icciitii waastaappii kennaa baruun hin dandeenye akkamitti akka ofirraa dhoowwuu dandeenyu isinitti himaa na faana bu'aa. Waastaappii keessa seennaa. Waastaappii isa kana. Waastaappii kana keessa yoo seenne sarara sadii gubbaa irraa gadi jiru kana isarratti cuqaasnaa. Achi booda sitingii seennaa. Sitingiin isa kana. Achi booda akkaawunti isa jedhu kana ka jalqabarra jiru kanarratti cuqaasnaa. Achi booda security notification, two-step verification, change number, request account on and off, delete my account dha. Kan lammaffaa irra jiru kana two-step verification jedhu kanarratti cuqaasna jechaadha. Isarratti cuqaasna kanarra jechaadha. Kan lammaffaa jiru kanarratti. Achi booda gara dakaa kanatti gadi buuna. Gara dakaa kanatti turn on isa jedhu kanarratti cuqaasnaa. Achi booda create a 6-digit pin that you can number. Pin code jechuudha. Lakkoofsa icciitii kan keetii asitti galchita jecha. Lakkoofsa meeqa? Takka, lama, sadii, afuri, shani, jaha. Lakkoofsa koodii qabu asi barreessita kaayoomuu dagachuu hin qabne. Akka dagattee waastaappii deebiftee haaromsineef lakkoofsa koodii irraanfachuu hin dandeenye asitti galchita jechaadha. Fakkeenyaaf maalaa jedhu 0 0 0 0 0 0 ammas irra deebitee confirm your pin jedhee dhufee ammas 0 duraan galchisan galchitachaa 0 0 0 0 0 0 imeelii si gaafata. Imeelii itti galchuu dandeessaa. Yoo dhiistes yoo dhiisuu barbaadda immoo skip jetta. Imeelii dhiisuu dandeessaa. Skip jetta. Ammoo koodii lakkoofsa 06 itti galchite san an fakkeenyaaf lakkoofsa salphaa akka isinitti himuuf lakkoofsa salphaa itti galche isin ammoo koodii cimaa itti galchuu dandeettanii lakkoofsa wal keessa ooftanii jechaadha. Kan amma itti galchuun salphaadha. 00 itti godhee 4 2 3 5 wal keessa 9 3 akkasitti wal keessa xaxaa godhuu qabdu. Lakkoofsa akka namni illee tasa bilbila keessan banee yaaluu hin dandeenye wal keessa oofuu qabdanii bifa saniin banattan jecha. Achi booda skip jettan jecha. Skip tana tuttanii skip imeelii itti galchitaa itti galchuullee dhiiste rakkoo hin qabu. Skip kana tuttachaa. Achi booda okay asii kana tuttaa. Bakka bilbilli kee waastaappiin kee hiiteetti akka namni cabsiin seenneef jechaadha. Dan jetta jira kana dhufte dan isa jedhu kana jechaadha. Achi booda duuba deebitaa keessaa baataa koodii jalqabaa itti galchidhaara. Takka, lama, sadii, afuri, shani, jaha. Bakka amma bana jecha waastaappiin kiyya. Bifa kanaan waastaappii keessan hidhuu dandeessuu jechuu barbaadeeti. Galatoomee waastaappii seennee ilaallu amma. Bakka hidhameera jechaadha.
hidhamee jira. Tartiiba duraa sana yoo deemnu hidhamee jira jecha laala. Bifa kanaani namoonni isin hin galle gaafachuu dandeessu. Akkanatti waastaappii keessan akka namni isin jalaa cabsee hin seenne akkasumas akka namni isin jalaa icciita bilbila keessanii baruu hin dandeenye eenyuleen akka chaat gootan eenyuleen akka suuraa wanta kamiyyuu olii argitan namni fageenyarraa baruu waan danda'uuf bifa kana waastaappii keessan eeggachuu ni dandeessu isin jechuu barbaadeeti. Waan nu dhaggeeffattaniif thank you isin galateeffannaa. Fayyaa ta'a. Yeroo biroo viidiyoo biraa qabannee dhufna. Ammasiifuu nagaa fayyaadhaan nu turaa isiniin jenna. Isin jaalannaa. Shaasheetuuf subscribe like godhaa, sheer olii godhaa. Walitti deebina.